abdii jireenya kooti wabii koo gaafa rakkinaa iddoo boqonnaa kooti gaaddisaa koo lafa onaa guyyaa muddama kooti fira dursee kan dirmatu dhokkataa yaada kooti gad fageessee kan hubatu baay'insaa gaaddisaa qoraatti daa'imaniitti makee darbee naan taane iddoona boqochiisu keessi koo gaafa dadhabee caba koo dhiibbachuu nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Amborraa kaanee godina Wallagga Bahaa aanaa Sibusree ganda Carii Jaarsootti argamna. Innis haadha keenya haala rakkisaa keessa jiran aadde Birrishee Waaqjiraa yeroo ammaa kana qofaa isaaniidha kan isaan jiraatanii isaan ilaaluuf waan deemnuuf turtiin keessan nu waliin. Ustako gara kennu faasitanii kadhaanii jireenya hayo ko barate raasi wajjin mari'ataa ustako chiti ko zinno sugar kajeesse sitti mataa jireenya hayo ko barate raasi wajjin mari'ataa ustako Iti kosino sugar pagese sitti madam Tirkate kuf nariki ke labara kase yo guyara ke na Jesus ko situ kopese silalle badena pa barbada me yunargamu arki sajalala ke bimaliano yadatamu uftako olun sitiga la dandae ko banjiratu ijako Raketan ulfuudha gitan jajjabin argadhu baroota kan baay'ee abdaadde gaafadhe wajjinan qabee miltoon koo warraan wajjin adeemu nagadame gaafan dadhabee. Hiyyeessa gabuu bula mar'ummaan guduunfate jooree dabqamaa dhabee. Tugan durai jallate firdi sirrin okkole imallisas bushaye somni soban dorrobeti iddo dhugaa of ka'e. Hayyeegaa daawwattoota keenya amma mana aadde Birrishee Waaqjiraatti argamna. Akkasumas haala akkamii keessa akka isaan jiranii maaltu akka isaanitti ulfaate jireenya akkam akka ta'e isaan gaafachuuf asna bukkeetti argamu. Egaa haati kun haala rakkisaaf haala ulfaataa keessadha kan isaan jiranii. Egaa maal akka isaan jedhan isaanumarraa dhageenya turtiin keessan nu waliin. Nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyoo. Fayyaadha? Fayyuma keessanii. Namatu akka isin rakkattan nutti himnaanidha gara keessanitti kan dhufne. Amma kun as keessaa isaan isin ilaalaa jiru achi keessa ilaalame achi keessaa isin ilaalaa jiru. Rakkoon keessan maalidha maal rakkattan isin? Anoo kunoo manas waan itti galu dhabee mana kiraayii keessa tuun taa'u waan hin kaffaladhu dhabeeni. Amna baasanii kunoo immoo mucaan tokko immoo yeroof keessa taa'inaan jedhee ishee kana naa laate. Bara dheeraan kiraayii keessa taa'e. Maal hojjechaa turtan isin kanaan dura? Qansiraa hojjedhaa ammoo humnan dhabee ijoollee koo waan tokko iyyuu dandeettiin dhabe. Ijoolleen keessan hin jiranii as? Ijoolleen koo waan ittiin guddisu dhabnaani qansiraa limaatiitti babbadanii kunoo deebi'uu didanii biyya isaan jiranis waan hin beeku hin qabu. Ijoolleen amma eessa akka isaan jiran maalarra akka isaan jiran eessa akkamitti akka jiraatan illee hin beektanii jechuudha? Waan tokko iyyuu hin beeku. Amma mana kana keessa namni isin faana jira moo qofuma keessan kan isin jiraattan? Qophaanuma koo hin jiraachaa jira namni bukkee jiru iyyuu hin jiru. Kana booda akkamitti dhare abdiin keessa maalidha dhare isin gara boodatti eenyuun abdattu moo akkamitti jiraattu isin? Waaquma malee waan abdadhu iyyuu hin qabu noo ijoollee ko.
yeroo ammaa kana baay'ee haala ulfaataadha keessadha kan isaan jiraatanii. Yeroo ammaa kana namootuma warra hojii qabanitti iyyuu jireenyi baay'ee ulfaata. Isaan immoo qofaa isaaniiti ijoolleen biran jiranii namni biran jiru akkasuma namootuma tokkotu darbee isaan deeggara malee akkasuma mana kana keessa illee akka isaan turanidha kan isaan dubbatanitti kan isaan jedhanii. Lafuma kanarradha kunoo madaabaraa asitti argitan kanarradha kan isaan ciisanii lafuma kanadha waan tokko hin jiru dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Akkasumallee uffata asitti argitan kanuma bichaa uffatanii ciiftu. Bishama kana uffadheen ciisa. Kanuma bichaadha kan isaan uffatanii ciisan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Akkasumallee uffannaan isaan illee kanuma qofaadha kan isaan qabanii. Bishama kana malee waayyuu hin qabu. Wayyuma tokkollee kana malee hin qabudha kan isaan jechaa jiranii baay'ee humnaa ol nama gaddisiisa. Dhugaa waliin taanee garuu Waaqayyo nu gargaara haadha kana haa oolfannu. Haati kun abdii tokko hin qaban abdii isaan qabanii yooma nuti waliin taanee yoo haadha kana deeggarreerraa kan hafe namatti abdatan firatti abdatan hin qabanii. Mana kana keessaa sin baafnaan garamitti akka deemtan illee hin beektan jechuudha. Eessayyuu kana qumbee goonu. Haala nyaatoo waan tokko qallaboo akkama gootu. Waan tokko iyyuu hin qabu kan siraama kana waan danda'e jedhee nyaadha malee. Daawwattoota keenya egaa qansiraa malee hojjetachaa yookaan immoo hojii humnaa kana hojjechuuf baay'eedha kan isaanitti ulfaatu. Maaliif sababa dhukkubni isaan rakkisaa jira waan ta'eef haala qallabaa laalchisee haala uffannaaf iddoo ciisichaa laalchisee akkuma kanatti akka isin jiraattan. Akkuma kanatti jiraachaa jira dhugaadha. Maalirra ciiftu immoo? Kunoo laashuma madaabaraa kana iddoo kana buufadheen ciisa. Malee firaashii waan tokko illee hin qabdan jechuudha. Waan tokko iyyuu hin qabu. Maal immoo uffattanii bultu? Laashuma kana uffadheen bulaalaa erbettii kana namatu naa laate. Uffata biraa jijjiirattanis hin qabdan? Ishee kana malee waayyuu hin qabu. Egaa daawwattoota keenya haati keenyi as na cinatti argitan aadde Birrishee Waaq jiran sababuma rakkoo keessa illee haa jiraatani malee yeroo ammaa kana mana birrii balamaan kireeffatanidha kan isaan turanii birrii balama kana immoo kaffalachuun haala cimaa waan itti ulfaatee fi namumatu mana asitti argitan kana yeroo akka isaan keessa turanidha kan kennameefi. Mana kana keessa gaafa ba'anii eessatti akka kufan eessa akka dhaqan ijoollees maaliif ijoolleen isaanii as bukkee waan hin jirreefi bakkeettidha jechuudha kan isaan hafanii baay'ee ulfaataadha. Egaa wal wajjiniin garuu waan tokko gochuu akka dandeenyu shakkii tokko hin qabu Waaqayyo nuun qaanessu. Egaa isaan akka isaan dubbatanitti lafa qabu lafa maatii irraa hiratan waan qabaniif garuu humna ittiin lafa sana luukii maxxiqqoo muraasa illee irra buufatan illee hin qaban maallaqa. Kanaaf yoo Waaqayyo nu gargaare lafa isaanii irratti lafa isaan qaban kanarratti qorqorruma muraasa otoo irra buufnee fi waliin taane tajaarre jedheen abdii guddaa qaba. Maaliif nam tokko qorqorroo 2-3 yoo bite waliin taane waan tokko gochuu fi akka dandeenyu shakkii hin qabu. Otoo nuti jirru haati kun bakkeetti bineensi isaanii nyaatu dhugaa dubbachuu fi Waaqayyo immoo isaan gargaara Waaqayyo immoo nu gargaara isa kanaaf namoonni hundumti keessan akka irratti hirmaattan kabajaan isin gaafadha. Dhaamsa qabdu imma waan jettan saboota ammas rakkina keessan kana isin ilaalaa jiranii gara fuulduraatti otoo haalli isinii mijate otoo maal isinii ta'ee barbaaddu mee rakkina keessan itti madhaa. Saba kana Waaqayyo isaan eebbisu ayyaana isaaniif baay'isu garuu rakkina koo kana immoo akkuma beektanii ijoollee koo Waaqayyo isin gargaaru na gargaaraati. Baallee 2-3 irra naa buusaa ijoollee koo anoo iddootti baqadhus nan dhabeeti. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee dhugaa baay'eedha kan inni nama gaddisiisu. Egaa haati kun akkuma amma isiniin jechaa jiranii baallee 2-3 irra naa buusaa bineensi lafuma bitti bineensi na nyaannetti irma naa buusaati na gargaarachaa jiru. Hundumti keenya namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii kanaan duras deeggarsa guddaa gochaa kan turtan tajaajila wal gargaarsa doonii irratti hirmaannaa guddaa gochaa kan turtanii ammas waliin taane haadha kana lafaa kaafne mana amma isaan as keessa jiran haalli isaan iddoo isaan ciisan illee waan isaan uffatan illee hin qaban qorra keessadha kan isaan bulanii. Kanaaf baallee 2-3 qorqorroo kana illee itti binnee akkasumas waama tokko wal bukkee dhaabannee haadha kana gara manaatti galchannuun jedha. Waaqayyo guddaa bara keessa naa eebbisu. Maazariin sodaatiin Waaqayyo jira. Sodaatu Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee koo kana naa yaaddan iyyuu eebbifama nagaadhaan immoo galaa naa jiraadha. Ameen.
Egaa Mucaa koottis immoo miidiyaatti yoo argitanii nagaa koo itti naa himaa ijoollee. Ameen ameen. Egaa daawwattoota keenya nuti haadha kana hin beeknu amborraa kaanii amma godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Carii Jaarsoottidha kan nuti argamnu. Egaa haadhas na bukkeetti argitan kana ani hin beeku karuma miidiyaatti naquun nama obboleettii tokko biyya bakkee kan jirtu. Dhaqii ilaalii maalirra akka isaan jiranii baay'ee haati kun haala ulfaataa keessadha kan isaan jiranii. Dhaqee iyyaafadhu naanan isaan iyyaafachuu dhufe. Egaa akkuman arge baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waliin taanee haadha kana lafaa kaafna jechuun barbaada. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Isinillee eebbifamaa imma waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo jira abdii keessan hin kutina. Eebbifamaa isinis naa jiraadha. Ayyaana siniif baay'isu waaqayyo jiraadha ijoollee koo nagaadhaan gala. Ameen 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 ameen. Kanaaf waan tokko isinitti dhaga'ameen ashee. Eshi. Waaqayyo jira. Nuyis as arruma dhufnee isiniin gannu dhufnee isin dubbisna maalirra akkasiin jirtan dhufnee isin ilaalla. In sodaatiin amma waaqayyo jira. Eshi gooftolee ku jiraadha naa jiraadha. Ishii kana immoo bonatti naa bitattu. Yeroo nuti nama miidhawu sirriitti dubbachuunis namaaf hin ta'u. Gaafa yeroo ga'e nama dudubbisa jireenya hir'ataa guutuu taasisa. Amma yeroo ga'uutti jiruunis irra ta'e nama barsiisa. Gaafa yeroo ga'e duwwaa guutuu godha harkisa. Amma yeroo ga'uutti jiruunis irra ta'e nama barsiisa. Shandari